Ulfaadhu galatoomii meetii weelluun kun bara 2016 otoo wareegamni irreecha irratti hin ta'in duraan jala bultii isaa ture kan meetiin weelluu kana weelliftee yookaan faarruu kana. Faarruulee jechuun hin danda'ama jedheetii yaada maaliif dhaamsi inni keessatti hammatee jiru waan faarruudhaan wal fakkaatu. Kanaaf ulfaadhu galatoomii obboleettii meetii dhaamsa bareedaa dabarsite. Turuun bultee lafee taatii isaan bootiin keenya irratti mammaatan nuuf dhaamte dhugaadha wareegama guddaadhaan as ga'e ayyaanni irreechaa. Ilmaan ayyaa Oromoon addunyaa irra jirtan marti keessanuu baga kabaja ayyaana irreechaa bara 2022 isin ga'e. Baga ayyaana guddaa ayyaana guddicha mallattoo Oromoon gammachuus gaddas irratti keessummeesse kanaan isin ga'e. Har'a jala bultii ayyaana irreechaa kana yeroo yaadannu kan darbellee kan itti jirrullee kan kana fuula duraan mudatuuf malullee haala irra jirruu fi bakka jirrurraa kaanee tilmaamuun yookaan wal yaadachiisuun quba wal qabaachisuun jiruu fi jireenya amma keessa jiru kan immoo kana keessa walii dhaammachuun dirqama waan ta'eefanii asii as bahe dhugaadha. Torban 2-3 darbeera ayyaanni irreechaa addunyaa irratti bakka Oromoon jiru maratti kabajamuu eega jalqabee. Haa ta'uuti ammoo handhuura Oromiyaa Oromoon biyya isaa keessatti kan kabajachuudhaaf jiru boru malee iftaan jechuudha. Akka lakkoofsa Oromootti onkoloolessa 1 bara 2022 Finfinnee fi onkoloolessa 2 immoo
Bishooftutti kabajachuudhaaf jira jechuudha. Kanaaf ayyaana irreechaa otoo Oromoon kabajachaa jiru ayyaana irreechaa mallattoo Oromoo kan ta'e kabajuuf odoo jiru odoo waan jenne biran darbu jedhutumanii har'a akka itti jirruu fi bakka jirru waan keessa jirru akkanatti mul'atutti fi akkanatti fakkaatu hawwii immoo ayyaana gaarii akka ta'u waliif hawwuudhaaf as ba'ee yeroo baay'ee wanni Oromoon keessumaa biyya alaa kana fagoo irraa waa'ee Oromoo kana hordofnuu fi jirru hawwiidha. Maaliifii lafa sanarra teenyee waan dubbatamu waan godhamu gochuun waan fagoo waan ta'eef waanuma fagoo irraa godhamu inni tokko hawwiidha. Inni biraa dhaamsa walii dabarsuudha kanumaafi jechuudha. Oromoo akkuma fedhettu baga guyyaa kana geessanii baga jara bultii ayyaana irreessaa geessan. Ayyaanni irreessaa nagaan kabajatee Oromoon nagaan kabajatee nagaan biyya isaatti akka galu hawwii guddaa otoo hin qabu achitti argamee Oromoo wajjiniinuu bara 2019 gaafa xiqqoo fuulli nutti deebitee Finfinneen abdii nutti horte wajjiniinuu turre gaafa jalqaba Finfinnee irratti 2019 jalqaba jechuu koo egaa ayyaanni irreessaa Finfinnee irraa uggurame yeroo jalqabaa 2019 gaafa kabajatu anillee qaamaan achan ture jechuudha. Amma immoo haalli jirus boora'ee gammachuunis gaddaan haguugamee waan jiruufi dachee sanarratti kabajachuu irraa hirmaachuu hin dandeenye soo Oromoon ayyaana kana kabajachuuf jirtan kan milkii kan nagaan irreeffattanii waaqa keessanitti galateeffattanii waaqa keessan waan isinitti dhagahamu waaqa keessaniifillee dhaamtanii saba keessaniifillee dhaammattanii kan gargar baatan Waaqayyo haa godhu. Barri dhufu kun immoo Waaqayyo kadhaas eebbas Oromoo fudhatee gaaffii Oromoollee irraa fudhatee Waaqayyo bara deebii isaatti deebisee fi Oromoo aara galfachiisuu Waaqayyo haa godhuun jedhe. Waaqayyoofillee dhaamsa dhaammachuu waan jedhu kun gaafa afaanitti na dhufu wayna yaadachiise bara isaa yaadadhu tarii 2000 ta'innaa yookaan 99 ta'innaa sagantaa wayii Keeniyaatti qopheessanii Oromoonni Keeniyaa bara sana kara Keeniyaa Naayiroobiitti qubatanii hayyuu Booranaa tokkotu eebbisa ture. Viidiyoo waraabamerraa akkan argettii jechuudha. Oromoo fi Waaqni akka abbaa fi ilmaati. Abbaan akkuma ilmaan akkas godhi akkas godhi akkas godhi jedhu ilmi Oromoonis immoo Waaqan kana naa godhi kana naa godhi kana natti hirdhate kana naa godhi jedhee gaafata. Ittiin lolaa itti caraana Waaqa kanatti Waaqan lola Waaqatti mufata mufaatii isaallee Waaqatti himata. Waaqni illee hin dhagahaa fi akkasumatti hin deebisaati. Kanaaf bara kanallee Oromoon qulqullinaan Waaqa isaa gaafa galateeffatu malkaa bu'ee gaafa isaa Waaqa isaa gaafa galateeffatu balaa irra gahaa jiru kana gaaga'ama irra gahaa jiru kana akka irraa dhaabu Waaqallee gaafachuu qaba. Gaafachuudha yuumati Waaqatti illee mufachuudha qaba. Miidhamarra jirra. Dhiiga namaatu dhangala'aa jira. Dhiiga Oromootu dhangala'aa jira. Dhiiga Waaqaaf kabaja qabu, Waaqaaf ulfina qabu, saba Waaqaaf kabaja qabu. Qe'ee isaatitti, ganda isaatitti,
ardii isaa irratti waaqa galateeffatee ganama yoo ka'u yaa waaqa kan nagaan na bulchite nagaan na oolchi kan jedhu yaa waaqa kan nagaan na oolchite nagaan na bulchi kan jedhu galgala kasiif ganamaa fi galgala si afaan beekuu fi akka beekutti si galateeffatu inni kitaaba hin dubbisne inni quraana hin dubbisne akka beekutti waaqa jedheeti kadhatu har'a ajjeefamaa jira qeesaa irratti gubachaa jira inni gariin buqqa'ee bosona keessa jira inni gariin mana hidhaa keessa jira inni gariin abbaan haati irraa ajjeefamtee ijoolleen duudaan facaatee jirti kuni waaqayyo ati hin argita kana nurraa dhaabii jedhee malkaasaa bu'ee akkasi gaafatan kana waaqayyoon gaafachuu qaba oromoon waaqa dirqisiisuudha qaba oromoon kana nurraa dhaabii kana nurraa dhaabsisi humna qabdaa yoo balleessine immoo dhiifama nuuf godhi waan sitti hir'isne immoo akka asiif guunnu ati nuu mul'isi nutti mul'isi waan sitti hir'isne yoo jiraate karaa keetti nu deebisii jedhee waaqan lolu waaqatti caraanuu qaba oromoon dhaamsa akkasii kana yeroo dabarsan dhageenya kanarraa fudhadheetan anillee har'a gaafan taa'ee ilaalu maaluma balleesse sabni kun maaluma balleesse oromoo waaqatti maaluma hir'ate dhugaadha namni addunyaa kanarratti hundi hin guutuufi hunda guuttachuus hin danda'u garuu duudhaasaa kan shira siyaasaa hin beeku kan siyaasa ammayyaa kana hin beeku kan addunyaan kun addunyaan kun hammanyooftee itti bultu kan hin beekne akkuma kaleessa akka uumametti jiru wallaalan kee yaa waaqayyo mana isaa keessatti gubachaa jiru isaaniif waaqayyo qaqqabuu isarra jira isaaniif waaqayyo birmachuu isatti jira inni kan ammayyoome kan daandii irraa maqe kan karaa isaati irraa maqe hayyee isa kitaaba dubbisee waan namni jedhuun illee dhaga'ee ganama galgara garuu yaa waaqita jedhu waaqayyo maaliif dagate itti waaqayyo karaatti deebisi oromootti araaran kanaaf oromoon gaafa malkaa bu'u kadhannaa akkuma kadhatu waan waaqni itti dhirrisillee gaafachuutu isarra jira kanaaf waa oromoo kiyya ayyaana irreessaa ayyaana milkii kan bara milkii kan bara oromoon itti boqotu akka taasisu isinii hawwaa isinillee waaqayyoon akkasitti hin gaafadhaadhaan jedha itti aansuun ganama kana jedhe waa'ee ayyaana irreessaa kabaja ayyaana irreessaa oromoon seenaa guddaa ayyaana kanarraa qaba waan guddaa ayyaana kanarraa qaba keessumaa'uu bara gadaa keenyaa kana sababa ayyaana irreechatirraan kan ka'e kabaja ayyaana irreechaa irratti yaadannoo ayyaana irreechaa irratti oromoon daandiin oromummaa fi oromoo karaa tokko qajeelche tokko ayyaana irreechaa kana ta'uu hundumti keenya akka fedhettuyyuu haa ta'u karaa fedheeni kan hubannu kan arginuudha jechuudha. Warra Oromoo biyya alaa kana karaa adda addaatiin waan adda addaatti wal qabsiifnee ilaallu inni kun amantiitti inni kun waan gara biraatti wal qabsiifnee ilaalluun alatti ayyaanni irreechaa akkuma anaaf dhiifama anaaf godhaa hin xinneessite na jalaaf hin jedhinaa ayyaanni irreessaa lafarraa bade ega jedhame ega lafarraa diinni balleessee kabajni ayyaana irreessaa Oromoon ayyaana irreessaa isaa irreeffachuun karaa sana waaqa isaa galateeffachuun akka du'ee lafaa kee akka badee lafaa ka'eetitti akka badee akka du'ee deebi'ee ka'eetitti ilaalaa alagaan irreecha balleessinee ajjeefnee jedhaniit awwaala irreechaa irratti amantii ofii bal'ifatan. Ayyaana irreecha maqaa xureessaniit amantii isaanii irratti leellifatan. Garuu
dhugaan yoo badde ijji dhugaa hin badduuti. Oromoon dhugaa qaba. Dhugaan isaa immoo kana keessa jirti. Dhugaan isaa aadaa isaa keessa jirti. Dhugaan isaa amantii isaa keessa jirti. Kanaaf ayyaanni irreessaa hin banne du'ee bakka du'ee ka'ee har'a bifa duubatti hin deebine irra gahee jira jechuudha. Kanaaf warri ayyaana irreechaa akka feetanitti amanta. Inni kun akka amantiitti, inni kun akka aadaatti, inni kun immoo akka biraatitti iyyuu akka maqaballeessii irratti deemaa jiru kanatti jechuudha. Kanas ta'e sanas garuu ayyaan irreessaa har'a bakka du'ee ka'ee waltajjii Oromoon Oromiyaa irraa Oromummaan Oromoon irratti wal argu ta'ee jira. Inni kun immoo akkanatti hin dhufu. Dhiigaan dhufe, wareegamaan dhufe. Wareegama tartiiban wareegama ilmaan Oromoo irratti kaffaltee 2016 geesse achirratti xumurame. Mootummaan dhufaa darbaan Oromoon waan isaa aadaa isaa amantii isaa gaafa godhatu odoo rashan odoo ajjeesu qe'ee odoo irratti gubu dhiibbatee dhufe 2016 isa xumura ayyaana kabaja irreechaa dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo Bishooftutti wareegame sana irratti utubame siidaan isaa kan hin diigamne jechuudha. Kana booda diigamuu hin danda'u. Duraan Oromoon itti garafamaa, itti salphachaa, ittiin hidhamaa, huccuun irraa baafama. As ga'e. Mallattoo ayyaanni irreechaa injifachuu kan argine Oromoon kan arge bara 2000 fi bara miilineemii biyyattii impaayirattii suni kabajattu bara sana ayyaan irreessaa aadaan irreessaa Oromoo fi Oromummaan akka hundeen lafa qabatte miilineemii gaafa ilmaan Abisiiniyaa kabajattu ilmaan Oromoo nun ilaallatu kun miilineemii keenyaa miti Oromoon ilaallatu jedhee diddaa agarsiise gaafa. Sana diddaa agarsiisetti miiliyoonan garagalee ayyaana irreessasaa kabajatee jechuudha. Mootummaa wajjiniinuu hudhee wal qabee wal falmiidhanii jechuudha. Isa kana ana miti bulchaa yeroo sana muummicha ministeeraa kan ture Mallas Zeenaawituu ragaa ba'e. Inni akkuma fedhatti iyyuu haa hiiku waan sana. Yookaan dhugaa Oromootiif haa hiiku yookaan immoo sirna isaa galateeffachuudhaaf haa godhu yookaan sirni isaa suni sirna dimokiraasiiti jechuudhaaf haa godhu haa dubbatu garuu uummata Oromoodhaaf saba Oromootiif ragaa qulqulluu ba'ee jechuudha. Innis gaafa mootummaan qabeenya qabu hunda irratti qisaasee galma miiliyoona meeqan ijaaree galma miiliyeem jedhee itti moggaasee mootummaalee addunyaa irratti affeeree addunyaa guuturraa mootummaaleen addunyaa irratti affeeramanii Itoophiyaan barkumee kabajatti bara miiliyeemii ishii kabajatti jedhee mootummaan baajata meeqa irratti baasee affeeree Oromoo addunyaa uummata addunyaa irra faca'ee jiru uummata Abisiiniyaa isa uummata Itoophiyaa biyyatti affeeree baasii guddaa itti baasee sagantaa qopheessee irratti ummanni Oromoo qofti nuun falme nuun mormee jedhe. Oromoon miiliyeemiin kun nuun ilaallatu kan Oromoo ilaallatu miti. Yoo barbaadan isin addunyaatti affeeraa, yoo barbaadan Maars ilaallee itti affeeraa, yoo barbaadan akka barbaadanitti kabajadhaa, lafa kanarratti waan barbaadan godhaa. Lafti tun lafa Oromooti, dacheen Finfinnee tun dachee Oromooti, irratti kabajadhaa. Garuu miiliyeemiin kun uummata Oromoo hin ilaallatu jedhee mormi Oromoon gaafa sana jechuudha. Isa kana utuu warra har'aa kana ta'e waan gara biraatiin dabsanii waan gara biraatiin maranii dubbatu ture sila har'a. Abiyyi Ahmed Oromtichi Oromoodha of hin jedhu Oromoodha of hin jedhaa
bubaa Mallas Zeenaawwii jalatti guddatee fi Mallas Zeenaawwii gaafa inni walaloo barreessee fi in sagdillahallenna maal kan jedhu wayii walaloo barreessee fi dubbise gaafa Mallas Zeenaawwii. Har'a odoo isa taate waan Mallas Zeenaawwii jedhe sana hin jedhaayii yoo jedhe dhibbaan dhibbatti waan sana baasee dubbatu. Otoo galaanni irra dhangala'ee waan sana baasee dubbatu. Garuu Mallas gaafa sana Oromoodhaaf ragaa bahee jechuudha. Miilineemii Itoophiyaa dideetti Oromoon ayyaana irreessaa isa kanatu kan kootii jedhee buqqa'ee kaabaa kibbaa bahaa dhihaa giddugala itti duulee bifa duulatiin kabajate jedhe. Mallattoon ayyaanni irreessaa deebi'ee utubamuun isaa qabsoo isaatiin deebi'ee utubamuun isaa gaafa sana mallattoo sana nu agarsiise. Raawwii mallattoo sanaa bara 2016 waggaa meeqa booda wareegama ilmaan Oromoo sababa ayyaana irreecha irratti hallayyaa tokkotti boolla tokkotti namni 700 wayi dhume sana irratti mirkaneeffatee jechuudha. Kanaaf ayyaanni irreechaa kana booda isa du'ee du'aa ka'eeti warri maqaa itti xureessitanis warri maqaa gara biraa itti baastanis inni kun amantii kootii jedhee fudhates inni immoo kun aadaa kootii jedhee kabaju hundumaafuu walqixa ayyaanni irreecha hundumaafuu walqixa garuu duubatti deebisuun akka hin danda'amne kana booda ayyaana irreechaa ukkaamsuun akka hin danda'amne firris alagaanis abdii kutachuudha qaba. Waanuma fedhayyuu haa ta'u har'a Oromoon kan qaqqabee irreeffachuu danda'us qaqqabee irreeffatu kan hin qaqqabnes hin qaqqabini kan karaan itti cufames itti haa cufamu yoo xiqqaate Oromoon guutummaan guututti ayyaana irreechaa Finfinnee fi Hora Arsadeetti dhufee irreeffachuudhaaf sagantaa qaba. Yoo danda'e dhufee irreeffata yoo dadhabe immoo karaatti yoo deebisanis karaatti deebi'a. Maaliif? Tooftaan mootummaan bara kana dabballoota isaatii fi kaardiidhaan kan galchu. Kana bira darbee ayyaanni irreechaa har'a addunyaan beekumtii kennitee fi biyyoonni ollaa Oromiyaa kan akka Keeniyaa har'a imala torban tokkoo godhanii dhufanii Finfinnee irratti ayyaana irreechaa kabajachuudhaaf karaarra jiru jechuudha. Boruu Finfinnee galanii bulan. Yoo nagaan achi ga'an daangaadhumarraa yoo Keeniyaadhumarraa as ce'anii mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa Oromoo keessummaa mana isaatti dhufu ayyaana irreechaa Oromoo jedhee Oromoodhaaf kabajaa dhufu booyyaan irratti daangattee rakkisaa oole kaleessa. Rabbi isinitti haa ilaalu. Seenuun dandeessanii keessummaa bara ayyaana isaa Oromoon ofii jedhanii miti isaan wajjin kabajanii bareechuudhaaf dhufanii jechuudha. Akkam akka nama cabsu laala. Akkam akka nama cabsu laala. Silaa jarri kun seerumti ittiin seenanillee otoo dhibe daandii sanarratti bifa embaasiitiin bakka sanatti waajjira bananii keessummeessanii yoo viizaallee barbaachisu ta'e warra daangaa sana darbu viizaa rukutanii galchuutu. Isaani Oromoo salphisna jedhanii ofiin of salphisaa jiran jechuudha. Inni kun hundumtuu seenaa qabsoo Oromoon keessa deemu keessaaf galmee. Kanaaf akkuma ta'ettu garuu ayyaanni kun qabsoo ilmaan Oromootiin Oromiyaa bira darbee biyyoota ollaa hawwachaa jira. Addunyaarraa immoo addunyaan argitee dhuftee ayyaana kanarraa qooda fudhachuudha. Adiin gurraachi sabaaf sablammii addunyaa kanaa jechuudha. Neeshinii adda addaa kan qabu jechuudha. Kan akka koo keessi isaa dhibamee waltajjii gumaa Hacaaluun hin baane gumaan Hacaaluun hin baane irratti jedhee dhibamee rakkataa jiru kana otoo hin taane dhugaan Hacaaluu haguugamee jira jedhee otoo hin taane ayyaana irreechaa Hacaaluuf Oromoo Hacaaluuf Oromiyaa Hacaaluuf Oromiyaa dhugaan isaa
dhugaan isaa dhugaan Hacaaluu dimimmistee naftu. Dhugaan Hacaaluu dimimmistee naftu. Lammiin isaa bakka hundatti Hacaaluu yaadataa, Hacaaluu wareegama inni kaffaleefiif gatii isaa yookaan waan akka humna akka isaa danda'een yoo xiqqaate tiishartii isaa uffachuudha. Wanti kaleessa magaalaa Ambootti ta'e gaadha maqaa isaatiin maqaa irreessaatiin dorgommii fiigichaa jalqabanii turan bara jalqabaa. Isallee gurte ilmaan naftanya. Isallee uguran. Maaliif Finfinnee keessatti ayyaanni irreechatu isaan biratti bakka cubbuuti. Dhakaa bu'uuraa cabsite gaafa Oromoon achirraa irreeffatee bara 2019 irreeffatanii gaafa isaan achi as deebi'an. Baatii lammaffaa immoo sadaffaa keessatti qubattoonni Habashaati dhakaa bu'uuraa bakka irreechatti dhakaa bu'uuraa cabsan. So kanaaf bakka dhugaan Hacaaluu dimimmisee dhiigni isaa akkanatti dukkanaa'ee jiru kanarratti hidhee warraa fi irratti addunyaa kanarraa hundumtuu dhaqee ayyaana irreechisaa irreeffachaa jira. Kanaaf ayyaanni irreechaa kana booda duubatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Har'a Oromoon gaddaaf gammachuu walqixa keessummeessa beektu. Ana maatii dhuma kiyya keessaa wayyaaneen bara sana balaa guddaan nurraan geesse. Obboleessa kiyya Quxusuu sadaffaa arfaffaa irratti fakkaata. Qaadhimamee uffisanii cidhaaf eegaa turanii. Amma balaan kun eega ta'ee booda hin darbu jennaanis akka hin darbine manguddoon biyyaa dhoowwanii darbuun qabuu otoo duraan ta'ee gaariidha. Egaa kun ta'ee asitti darbuun qabuu yoo isin gochuu baatan nuti itti fuudhan ilma keessan jedhan manguddoonni. Amma kun ta'ee baatilee muraasa booda mucaan qaadhimame. So akka aadaatti immoo hin sirbama. Gaafa fuudhee dhufu gaafa maamonni ba'u akkasiin gaggeeffama. Ijoolleen qaxxa gootee diddee sirba dadhabdee gaggeessuunis rakkoo taatee jechuudha. Manguddoo tokkotu ka'aniiti waan kun walqixa. Oromoon barii oduma hirqee boo'uu as gargaree immoo kolfee seeqee taphata. Gaddaaf gammachuu addatti hin ilaaluu. Maal taatan jedhanii manguddoonni jennaan ijoolleen dhiichisatti hamaamonni dhiichisatti garagalee jechuudha. Ayyaanni irreessaa wareegamaan dhufe. Wareegama ilmaan Oromootiin dhufe. Wareegama har'allee Oromoo wareegamaa jiru irratti immoo dhaabbannee ayyaana irreessaa kabajaa jirraa jechuudha. Ilmaan Oromoo har'a oduu mana keessa gubattu Oromoon haati Oromoo abbaan Oromoo finxaaleeyyii Amaaraatiin sanuu kan isaa gadiiti. Shimallis daboo itti kadhatee gaafa itti aanaa muummicha ministeeraa
Amaarri bakka jiru hundatti hidhachuu qaba. Inni Oromiyaa keessa jiru, inni Beenishaangul jiru hidhachuu qaba jedhee gaafa labsu harka rukutanii fi qubattoota Amaaraa Oromiyaa keessa qubatte hidhachiisanii faannoo liyyuu haayilii shaakalsiisanii ilmaan Oromoo Wallaggaa Horroo Guduruutti bobbaasanii har'a yeroo dhiigni ilmaan Oromoo gannammaa jiru kana keessatti ayyaanni irreessaa kabajamaa jira. Torban irreessaa Oromoon magaalaa Finfinnee marsee Finfinnee keessatti dhiichisaa jira. Ayyaana irreechaa wareegamaan dhufe kun akka kanaan kabajamuun isaatirraa waa tokko hin jira. Gammachuun irraa qaba. Akkuma waan maatii kootirra gahe, waan maatii kootirra anarra maatii kootirra gahe obsinee dabarsinee akka sanaan isa gammachuus akka gammachuutti simannee gadda keessa otoo jirru jechuudha. Godhame sanatti Oromoon isa sana yaadachiisee jechuudha. Kanaaf Oromoo har'a buqqaatiirra jiru. Yeroo ayyaanni irreessaa kabajamu kana yeroo addunyaarraa keessummaan Oromiyaatti dhufee irreessa wareegamaan dhufe kana waliin kabajamaa jiru kana keessatti ilmaan Oromoo harca'aa jiru. Ilmaan Oromoo wareegama kaffaltee Abiyyiin barcumarra teessifte har'a wareegama dachaa kanaan duraatirra dachaa kaffalaa jirti jechuudha. Gaafa ayyaana irreechaa kabajnu isa kanallee keessa yaadachuun ummata kana birallee dhaabbachuun bakka wareegamni jiru hundatti addatti Horroo Guduruu Wallaggaa irratti waan ta'aa jiru kun dhugaanuma waan nama seenessu. Waan Oromoo seenessu kuni Oromoo waan seenessu. Seenaa keessatti kuni seenaa xurii galmaa'ee taa'u keessaa dhalootaaf kan galmaa'ee taa'u keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf Oromoo odoo irreessa kabajachaa jirru, odoo irreessa kabajachaa jiru waan Oromoon keessa jirullee yaadachuun bira dhaabbachuun dirqama. Silaa har'a odoo argitanii ayyaanni irreessaa kun kan wareegama ilmaan Oromootiin dhufe ta'uu baate har'a waa'ee irreessaa miti kan dubbachuun nurra. Kan dubbachuun nurra jiru silaa waa'ee har'a manni irratti gubachaa jiru. Waa'ee ilmaan Oromoo har'a bosona keessa jiru. Yaa akka namaatti miti akka bineensatti illee jiraachuu dadhabe Oromoon akka bineensatti jiraachuu dadhabe kanarraa haasa'ama ture jechuudha. Kanaaf kun hunduu wal keessa yoo kana qabaanne kanallee qabaanne yoo kana jiraachifne isa kaanillee kana qabannee kan biraa ofirraa mormannaati. Odoo ayyaana irreechaa kabajnu dhumaatii ilmaan Oromoo Wallaggaa Shawaa guutuu giddugala kana guutuu garuu ammoo akka addaatti bakka mootummaan irra dhaabbatee cafaqutu jira. Bakka liyyuu haayiliin yookaan humni addaa naannoo Oromiyaa qabdee irra dhaabbatee caqadduutu jira. Isa Oromoon ofirraa rukutaa jira. Garuu lootee seentotaaf humna 2, 3, 4 Oromoon mootummaan hin dhufiin jedhu kun itti bobbaasee lafarraa duguugaa jiru kan Oromoon akka qoosatti ilaalu akka laayyootti ilaalu. Asumaanuu carraa kanaan Oromoo guddaa xiqqaa jaarsaa jaartii beekaa wallaalaa kan biyya keessaa kan biyya alaa seenawutti jirra cabantaane cabaa jirra caba kanaan of baraarurra waan itti jirru ufaa xiinxallu waan itti jirru ufaa xiinxallu waa tokko jechuun barbaada har'a kan nu bobbaasee kan nurratti bobbaasee hidhachiisee saba keenya lafarraa duguugaa jiru Oromoo ajjeesaa jiru finxaaleeyyii Amaaraati. Kan immoo miidiyaa guutee iyyee halkanii guyyaa caraanee iyyaa jiru kan ajjeefame Amaaraadha. Sanyii duguugan Amaaraa irratti gaggeeffamaa jira naannoo Oromiyaa irratti jedhamee kamiyyuu miidiyaan mootummaa dabalatee
kan dhuunfaati hangareen ijaarame yuutuubii, feesbuukii hunda ilaallatee kan irraa wacamaa jiru kan addunyaa irra gurra bu'aa jiru Oromoo ajjeefamu. Oromoo finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamu odoo hin taane finxaaleeyyii Amaara Oromoo ajjeesetu duuti Oromoolee du'a Amaaraa ta'e addunyaatti himamaa jira. Achitti Amaarri hin duune ajjeefamne jechuu kootini. Siyaasa ofii ittiin tolfachuudhaaf Amaarallee ajjeesaa jiran achitti. Garuu irra caala Oromoon du'ellee Amaara du'e ta'a godhamee kan ajjeefamu Amaaraan kan du'u Oromoo duuti immoo kan himamu akka Amaaraatti. Ani yeroo tokko tokko taa'ee kanan bari tarii isa kanatu sagalee irra caalee himamu kanatu Oromoo afaan qalbii ta'ii fana jechiisaa jira beekaa. ሚዲያ ኢትዮ 360 ማሎ ሪዮት ማሎ ጅራን ኩን ሁንዱምቱ ሰገሌን ኢሳኒ ዋን ኦልከ ዱበተሙፍ ሰገሌን ኦሮሞን በቃ ከነ ጫለ ማል ባኔ ዱበና ዋን ዱበና ከምቲ ደጋማ ከነ ብረ ደርቤ ጀዴት ይላት ኦሮሞን ከነ ባንሳ ቀበቴ ታው ለዲቲ ይጃጅራ ዲካ አብታሙ አያሌው ፈአከት ኢሳኒ ማኔቲ ኦሮሞ ናኖ ብራ ኬሰ ጅራኒ ሚቲ ኦሮሚያ ሳታው ቤንሻንጉል ጅራኒ ሚቲ Amaarri naannoo Amaaraa keessa jiru hundumtuyyuu dhumee jira lakkoofsi hin jiru akka ta'an himanii. Innumti isaan Oromiyaan keessatti dhume Amaarri isaan jiru. Isa hoolaa Ermiyaas Laggasaa jedhamu sana fe'atanii eesichi Habtaamuu Ayyaaloo guyyaadhaan lakkoofsi inni dhiyeessuu fi inni Oromiyaa keessatti du'e jedhee gabaasu Amaarri naannoo Amaaraa keessayyuu Amaarri tokko hin jiraata jedhamee lakkaa'amu yeroo ammaa kanatti akka gabaasa inni waggaa kana gabaasan jiru. Kan ajjeefamu nuyi kan du'u nuyi du'a keenyan immoo kan du'e jedhamu ituma hojjeen sanatu manatu du'e jedhee himata. Oromoon kanallee ofirraa qotaa agarra sababa kanaan kanallee dhaammachuun barbaadan. Kanallee ofirraa qolachuu dadhabee hayyoonni keenya yuunivarsiitii addunyaa kanarra guutan hundumtuu maraammartoo waan gara biraa keessa jiru malee kanallee akkatti ofirraa qoratan. Nama qubaan lakkaawwamu 2 3 har'a waa'ee warra kanallee ofirraa haasaa jiru. Inni kun miidiyaa Tigree isa dhaqee miidiyaa Tigree irra oola Oromoon cafacafamaa jira dhumaa jira bakka sagaleen Oromoo hin dhaga'amnetti dhaqanii dubbatan. Bakka sagaleen Oromoo dhaga'amutti miti kan dubbataa jiran jarri kun. Isaaniit irra namni iddoo nyaatamaa jiru iddoo manni irratti gubachaa jiru isaan ganda biraatti dhaqanii haasaa jiru jara kana kun salphina mataansaa. Oromoo bakka jirtan akkatti jirtan. Of ta'a. Ofirraa haasaa. Isa sirraa sijjeesee suma sijjeesee asuma du'e kan immoo reenfa immoo uf godhee addunyaatti himatu. Jarra iddoo keenyallee mana keenya lakkoofnee himan. Kanaaf Oromoo kiyya. Oromoon hawaasni Oromoo biyya alaa kana jiru. Biyya alaa kana qubannee jiru. Dhugaadha hiriira ba'anii maal jechuun gatiin qabu wanti jedhamu hin jiru. Garuu gatii hin qabu. Inni biyya inni du'aa jiru sun biyya sanaa Oromoon anaaf dubbataa jira. Oromoon anaaf dhaabbataa jira. Waan qabdan immoo qooddadha. Waan qabdan gumaacha. Waan qabdan kennaa. Kennaan isin kennitan amalam. Oromoo buqqa'ee mana malee ta'ee jiru kan. Oromoo immoo diina sirraa falmaa jiru kan. Yoo sana hin qabaanne. Oromoo biratti hidhachiisuun isa yakka ta'eeti Oromoon ittiin sodaatu ittiin dallaa duuba deemu Oromoo hidhachiisuudhaaf itti aanaa muummicha ministeeraa sirnaan dhala nama Oromoo Amaarri biyya kamuyyuu jiraatu akka hidhatu jedhee eeyyamarraa miidiyaatti ba'ee dubbate kallattii walga'ii irratti ba'ee dubbate. Oromoon irra kan saba isaatirraa diina qolatu tumsuudhaa fi gargaaruudhaaf gola meeqa marfata. Kuni qaaniidha. Kuni mataasaa qaaniidha. Jarana yoo sodaattan riifarii namichi miidiyaa irratti dubbate san koppii godhaa qabadhaa. Oromoo irratti akkanatti duulamee akkanatti hidhachiifamee Oromoo ajjeesaa jira. Oromoon ofirraa dhoobu tokko kan. Inni immoo mana keessatti hinduun mana irratti gubatu kuni eeboos qabatee dullaas qabatee waan qabu ofirraa dhoobu mootummaan hin jiru. Humna immoo isaan dhaabbatetti mana keessatti ciisee du'u irra itti dabala.
isa kana walii haa dhaamu waan goonu irratti waan goonu keessatti inni har'a warri mootummaan kun mootummaa Oromooti jettan seenaan isin gaafataa waltajjiin irratti gaafannu yoo nuti lubbuun jiraachuudhaan seenaan dhaloonni isin gaafata. Yaa seenaan dhaloonni isin gaafata. Yoo dandeessan irraa as deebi'aa. Jecha kanarraallee as deebi'aa. Yoo waa Oromoo irra diina dhoowwuu baattan Oromoon uggurina. Oromoo ofirraa dhoowwuuf qophaa'e. Ofirraa dhoowwu inni isatti gufuun ta'ina. Diina wajjin nu dhaabbattanii mootummaan kun keenya jettanii diina wajjin dhaabbattanii Oromoo sanyii hin duguugina. Yoo xiqqoo isinitti dhaga'amu. Inni gara biraan hangalchuun dubbadhullee dubbanneerra waraanni kaabatti deemaa jiru kun Oromoo hin ilaallatu. Hin duulinaa. Miidiyaa adda addaa irratti jedhame. Anillee carraan argadheen dhaamsa kana dabarseera. Yeroo isaatti waraanni jalqabaa osoo hin deemin jechuudha. Waraana jalqabaa sanarratti itti oofanii wayyaaniin kan ajjeeftee kan lubbuun qabdu qabattee miidiyaa irratti fiilmii ittiin hojjechaa jirti. Miidiyaa irratti gargaarsa addunyaa ittiin argachaa jirti. Ilmaan Oromoo. Isa immoo humna ol ta'ee duubatti deebi'e immoo duuba liyyuu haayilii Amaaraa fi waraanni Amaaraa akka jirutti haa. Isa kana bulchaan Walloo waan inni dubbate miidiyaan harkaa qabna jechuudha. Warra duubatti deebi'ee hin cagannee jedhan. Koloneerota Oromoo ta'an hunda lafarraa haa xaragne liyyuu haayilii Amaaraa fi faannoon Amaaraa. Inni kunis Oromoodha. Isin laallatu dhiisaa otoo jennuun jechuudha. Isin laallatu dhiisaa otoo jennuun. Har'a kan naqee bari wayyaanee wajjiniinuu TDF wajjin kan bar waraanaa jiru Oromoo fi kibba mootummaa Eritiriyaati. Amaarti bar lafa Oromoo saamuu Oromoo keessaa Oromoo ajjeesaa jiru. Liyyuu haayilii Amaaratii fi faannooni kun dhiyarraa Suudaan kiiloomeetira meeqa seentee lafa Amaaraa fudhatteef. Isaan irraa rakkoon hin jiru. Oromoo achi noorditti ol bobbaasanii Tigraayitti ol bobbaasanii iristii Amaaratiif Oromoon achitti dhumaa jira. Booji'amee rakkataa jira. Inni kun allaattiin irbaata allaattii ta'aa jira. Oromoon dhaloonni Oromoo ijoolleen Oromoo umuriin isaanii 14, 15, 16, 17 kan 18 hin guunne jechuudha. Irbaata allaattii ta'aa jirti. Iristii Amaaraaf deebisuudhaaf raayyaa fi qimaanti Amaaraaf deebisuudhaaf ilmaan Oromoo Tigraay wajjin waraana bantee achitti dhumaa jira. Humni Amaaraa immoo dhufee asii Oromoo buqqisee Oromoo ajjeesaa jira. Lafa Oromoo iristii lafa Oromoo deeffachuudhaaf. Jarana kun qaanii daangaa hin qabne keessa jirra. Qaanii daangaa hin qabne keessa. Bakka hunda irra kan salphachaa jiru, kan ajjeefamaa jiru, kan saamamaa jiru, kan qeessa irratti qeensaa sa'a nama isaa wajjin gubachaa jiru Oromoodha. Kan kaaba dhaqee du'aa jiru Oromoodha. Bara maaltu nutti dhufa? Kanaaf ammallee Oromoon beektaniitis ta'e wallaaltanii waraana seentanii warri karas jedha siraa TDFitti harka kennachaa jirtanii isatti fufa. Isinii wayya lubbuun jiraatu. Maaliif yoo as garagaltan ilmaan naftanyaa isin hin jiraachiftu. Oromiyaatti deebi'uu hin dandeessan daangaa Amaaraa kuttanii Oromiyaa seenuu hin dandeessanii beekaa. Yoo dhaqxanii achitti harka kennattan fannoon diimaa fe'eet isin fida biyya keessanitti yoo warri Tigraay isin gadhiisa. Garuu duubatti deebitanii Amaara keessa dabartanii maatii keessanitti deebi'uun hin jiru. TDFitti nu kaasina. Siyaasni wanti deemaa jiru iristii naftanyaadhaaf deebisuudhaaf raayyaan lafa Oromootii Tigraay fudhattee Tigraay jalatti bulaa ture. Kamiseen akkasii, qimaanta akkasii isaanii achi Oromoon isaaniif lolee
kaabarraa iristii deebisiisaaf Tigraay irraa dhoowwe. Asii immoo Amaara Oromootti duulsisanii faannoo fi liyyuu hailii Oromootti Oromiyaatti duulsisanii lafa Oromoo fudhachaa jiran. Oromoo buqqisaa jiran. Karrayyuu irratti waan ta'e ni beeku. Karrayyuu irratti Oromoo qofa miti. Liyyuu hailii Oromiyaatti nama 29 reeffa kaffeetee argiteef. አንድ ሰው ነው የሞተብን ሌላውን ረፍርፈን ነው የመለስንላቸው። እነዚህ ብቻ አይደሉም ይላል ዘመቻ ምን ከመታት ይወጥ ሰልጥነ ከነ ከሰ ጅራ ኦሮሞ ሰልጥነ ከነ ከሰ ኦሮሞን ከለቲ ሁንዳ ሰልጥነ ከነ ከሰ ያ አሲ ኦሮሞ ለፈሳ ገዲሳ ፊ አማራ ፊ ካባንሞ ለፈ ትግራይ ራ ርስቲ ደብሲሳ ፊ አማራ ዱላ ዴማ ጅሩቱ ኢሰካን duula deemaa jirutu isa kana kan Abiyyi sirriitti muudhaa miti. Abiyyi abjuudhaanis haa ta'u dhugaadhaan sirna Minilikiif waadaa seene sana dhiiga kee fi lafee keessaniin deebisiisaa fi jiraa jechuudha. Dhumarratti kana caalan deemu. Oromoon ukkaamamtanii afaan qabatanii biyya alaa kana teessanii fi miidiyaa biraatirraa dhaqxanii waccan gattaa of ilaalaa Oromootti deebi'a tokkos lama sadis afur shanis ta'a mari'adha. Oromoon biyya alaa jiru kun hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun akka qooda Oromoo baraaruu irraa waan gara biraatti lubbuu Oromoo tokko baraaru yoo dandeenye yoo danda'ame inni sun sanumaa jechuudha. Isa rakkatee bosona keessa jiru kanaaf immoo sharaallee binnee bakkee tokko qubsiisuudhaaf irratti haa hojjennu. Piroofeesaroota, doktoroota. Doktoroota baay'ee qabna kan Tigraay miidiyaa husii irraa bokkisaa oolee bulu. Inni kun itti ilaalamuudha. Kun salphina keessa jira. Salphina keessa jira. Salphina keessa jira. Salphina keessa jira. Har'a ijji keenya kan ilaalu maal inni kafaa'oo abaa'oo biyya keessa karaa nagaa qabsaa jiru nama dhuunfaa immoo namoota maqaa dha'uun barbaadu isaan kanarratti duulli keenya jabaanaadha biyya alaa kanarraa kan. No. Daa'irra jira. Karaarra miti kan jiru. Karaarratti deebi'uudha. Yoo nama kana jedhe hin nagaa ukkaamamee naa gamnaanan gadi ba'ee dubbachaa jira. Oromoo of ilaala. Bakka jirtanitti of ilaala. Salphina kana jala of baasa. Waaqni bara kana bara nagaa irreecha milkii haa ta'uun jedha. Galatooma ulfaadhaa. Waan dogoggoree waan bira darbe yoo jiraatillee bira naaf darbaa. Bira darbuu baatanis immoo kan afaaniin na ba'eera deebisuu hin danda'u. Ulfaadha yeroo bara gaarii.